Mubaarak wannan as jiru fa waan dubbatu qabu wayitu jira laala. Tokkoffaa irratti ani gaafa sanganan dhufu Mubaarak fi abbaan manaa kee wal beekanii isatu na fide kinooyi 180 nan dhufe tokkodha ani. Sababbi isaan walitti faamilii ta'aniif gatii sanaan si fide naan jedhan warri Mubaarak waliin beeku ani warri isaanii wal na barsiise jechuudha. Tokko lammaffaa irratti abbaan manaa kee Kaayiroo dhufuudhaaf Mubaarakitti fakkeenya doolaara 800 moo 900 kennee ture. Viizaan inni biyya jiru sun dafee bahuu fi dide. ከዛ ሙባረክን አቺ ባሲና ኤርጌዴ ሙባረክ ብሪ ሰንፉዴ ዶላር 700 ሞ 900 ሰዓቱ ማሰና ጀቹን አረበtti kenninaan birriin suni kan arabni fudhate sun kan mubarakumti kun itti kenne arabni deebisuu dide fakkeen sababbi abbaa manaa kee viizaa jalqaba achirraa argate mubarakin bakka kanatti fidin jenne la innahu mubarak arabaa kaffaleeraa sa'aatii sanatti jechuun siigalee anamma abbaa manaa kiyyatti itti kenne malee anaa miti maaliif abbaarratti dubbachuu wayya waan ta'eef jechuudha akka fakkeenyatti hin kaase malee mubarak badii qaba sinin jechuuf nuti asumarratti immoo waan hubattan keessatti kanaaf inni leeroo sana fakkeenya abbaa manaa kiyya achiillee viizaa kennee asiillee masriidha akka dhufuufi kan dura dhufeef viizaan dura dhufeef akka dhufuu barbaadeen kaza mubarakittis doolaara 900 ergee viizaa na ergeedheeni achiillee viizaa kennatee imbaasin achi daftee viizaa dura baastee fenna mubarak dura na baheera na ergennaani arabatti kennee sinin jira waan arabni kenne moo deebisuu hin danda'an jedhe mubarakin abbaan kanum ani moo kanan ittiin dhufe sa'aatii san keessatti qarshii Itoophiyaa waa'ee keetiiti miti sume dubbii akkanatti kanadha sa'aatii sanitti 60,070 warra jettaniifan deebisanii kennaara waan deemnee jiran bakka irra geenyee jira bar tikeetaan maallaqa kannee itti mureedha eenyu biraa tikeenni murameedha maalleeyni eessa dabaree qofa intalti ani nyaanne jechuutti asnidhaanis tikeenni murame jechuutti waan biraa if boodan deebina tikeeta muree jetti ergeef jetti isin footi feekii amartittiin itti ergite feetu feekii itti ergitu naan ergamne ergee booda kakuu booda dhaggeeffadha maalleenis laa akka fadhannuma deebi'a waan jedhe tikeetaan itti muree jira muramee fudhatte birrii intalaafin kanine qaama isiin waajjira oofisa bira nu geessitee murreetti akkaawuntiin akkanittiin ergee amartittiin murame jetti sumeeyyaallee murameetti sumeeyyaa taaniif erge jetti waliigallee tikeenni murame san mee eeysa jira intala san gaafatan tikeeta murtanii maallaqa sitti kannite moo warra kami kannite takkittan yoo irraa gaafattan dubbiin nurraa salphatti dhaggeeffadha achi booda tikeeta erge hin ergine sumeeyyaa yoo naan ergine kan dhugaatii feekii tikeenni kana fakkaata ajansiisan nutti fiduu miti achi booda ergee fi yoo itti isiin naan ergine jette ni kakachiifna birrii isii ni kafalla allaqe sumeeyyaa bira hin nanne hin nyaanne jechuudha qaama gartee wayii geessite birriin qaama biraa bira jirti abbusta biraatti achi deemnaa jechuudha intalarraa nu dhugoomsuu callaatu hafe waliigallee intalaan akkana sumeeyyaa tashooma sumeeyyaa tani beeyta tikeeta wayii tokko gartee sumeeyyaa intala maqaa akkana yoo maqaa baasa borani beeytanii bi tikeenni san murame atiin nyaate moo gartee hin nyaanneedha birrii san intalli san hin dhufne gartee birrii san waan ni gaafachaa jirani jidduu tan nu dhugoomsi tikeenni murame nuun jette tikeenni san eenyu siin mure moo qaama biraatiin mure meeqaan murtanii akkaawuntii kamitti birrii sumeeyyaan tasfaayee sin irratti ergite intala tana gaafadha allaqe kanuma karaan salphaan ani kan itti arku jiru yaada yookaan kaabbaa kiyyaa anan kanatti dhufeen kasit dhufee feetu miliyoona koo feetu bilaashi kooti bilbilicha akkamii facaatu bilbilaarta bilbilicha hanga gizeen bilbile dura waan jettuun asliin haasofsiisu asliin takanu ana kaleessa deebisa anu isin waafiin deebisa ture bilaa joofta arsitan malee isin hundinuu beeyta ati nama muremi tikeeta kan muremi ati isin illallatu bara mubaarako abshiru ajandaa biraa feetu bilaashitti isii fidi feetu miliyoona fidi sanokee birrii kuma malatti waa'ee isii fiduu isin hin jenne baran wachuun deebisuma kanaa isiniif deebisa jee ture bas isinitti dawwala namittitti akkanumatti isin hundinuu sa'aatii olii gubuu jirtan malee deebisaan ragamni kan waamii jaalo شوفت انا بدي تلقي تدور مغلق او غير متاح يمكنك ارسال فتت بالبلاد فتت يونا نجي فتاجرت وانت في يونا نجي فتاجرت نجي فتاجرت قلت انا نوتي نجي فتا دي فمولي نموت غرغداتو نجي فتارا نمو غرغدانو كيس جرا استاد اللي وجهي كان مبرجرو إيش بقى باكو جبابا دبين أكاس قونا لال مچانكوني سمياني بيارا دي موف دفته ملكوف نفي مالك أبافته سميا تصفايمو غربية كيسات فيدو بغربية كانت فيدو اتت مالك أسان رافوته
yaaltee kanas ta'e sana Sumayyaan gara sanan deemne maallaqa kaffaltes kaffaluu baattes Sumayyaa tashoomee miidhamtuudhaam. Miidhamtuudha waan ta'eef isheedhaaf furmaanni waal kan jedhu an akka abdiitti waa lama dubbadha obboleettii keenya Sumayyaa Tasfaayiitiif. Tokkoffaani waan jiru tokko lama ittee qarshiin hafoo jiraate qarshiin ammanni hafeera ammana nan deebisaa fi ammana nan kassaree or inya fudhatameera. Yoo immoo kun hin ta'u jette akkuma asliin sila jedhee minim yaaltaballaa birree lam jechuun birriin mucaan Sumayyaan kusitti ergattee hin dhufne waan ta'eefi tikeetiinis hin cinne bichaa maallaqni sun hin banne waan jetteef maallaqni sun badeera jettee uummata kana fuulduratti akka seera shari'aattis kakattee haqa kee baafatta. Sana booda immoo yaadni kiyya kan biraa obboleettii keenya kana Sumayyaa Amboo yaada see gaafannee haqa ishee dhabuun qabdu waan ta'eef an ofumarraa jalqabeen waan humna keenya sappoorti gooneeni karoora sii kana akka itti fufattu gochuun dirqama. Sana ta'uu baannaan waa'ee ofii akkatti ofii deemte yookaan akka maallaqa itti baaste dubbataa deemne yoo ta'e as buluu keenya malee waa tokko inni furmaanni biraa waan dhufu jiru. Kan biraan tikeettiin yoo murames tikeettii maallaqni hin deebi'aatti hin beekan peenaalitiin irraa cite kan biyya Kaayiroo kana garuu beektan nutti hima tikeettiin yoo citellee kan peenaalitiin irraa muramee warra murate sanaaf ni deebi'a. Kan biraan akkuma asliin sila jedhee waggaa meeqa dura viizaa amma namtichi dhufee arrive godhutti qarshiin hin kaffalamu jedhee jira. Kanas immoo kan hunda dudduuba deemnee dubbataa deemurra maallaqni kun maallaqa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf Sumayya dubbii nuu gabaabsee haqa jiru nutti himi nan kakadhaa haqa birrii isheen natti ergite hunda ispeend godheeroo jette nuu kakadhu sana booda obboleettii keenya kan ammoo waan sappoorti gochuu ni qabnu jiraate sappoorti goonee ajandaa kana cufan. Kun yaada kiyya. Kanuma karaan bareedaa. Hayyetaa tokko irratti ani nin kakadha. Wanti tokko dumbulloon takka birriin dhibbi takka yoo akaawuntiitti irratti birrii sanarra hafte annin kakadha tokko lammaffaa irratti dammoo intala kana yeroo sana biyya kana fiduu kana yaale dalagaa dalaguu osoo hin taane ofii kiyyaafuu reefu lukaan biyya kana seena kuduraa dukkaanuma kuduraatu hin beeku sa'aatii sanatti fakkeenya waan barbaadu yoo jiraate mubaarakki beeka mucaa wayii jechuudha isatu manatti naaf ergisiisa waan akka qarshii manaamanaayyuu jechuudha ofii kiyya bakka hin beeku tokko iyyuu hin jiru namni hin beeku tokko iyyuu hin jiru as keessatti jechuudha. Nulachuu nu kakachiisa ishiillee kakachiisa. Asli mee waa dabaluu yaada abdii san irratti ana waluma jedhanle dubbii kana. Dubbiin kun furmaata malee ni qabu. Sumayyaan jecha qarshii hagana sharafee itti kennee jettee yoo kakattee akka uummanni amanu itti kakattee sokke. Yoo san hin taane jiddumatti araarsuu malee falli tokko iyyuu hin jiru. Namni sun community keenya keessa hin jiru yookiin Oromoo miti. Osoo Oromoo ta'ee finnee akkanumatti nu wajjin taa'ee dhugaa baasnee yoo isa harka iyyuu rakkoon jiraate xumurra. Nama san amma so'innee argachuu hin dandeenyu. Akkuma dura isiniin jedhe sirni Sumayyaa Tasfaayee bira jira. Haqa isaa immoo isitu addaan baasa. Sirni akkamitti bira jira? Yookiin waan itti seente san galmaan gahudha. Yoo galmaan gahuu dadhabde ragaa harka qabaachuudha. Bakka kanan ta'initti wanti namaan jedhanii nama amansiisan tokkollee hin jiru. Amma dubbii magabaabaa. Eebbisaa kiyya sirran beeku asli sirran beeku garuu dhiifama guddaa. Isheen nu gabaabsite dhiifama eebbo dhiifama. Isheen nu gabaabsite Sumayyaan jechuu erga isheen nu gabaabsite maallaqni obboleettiin keenya kunii Sumayyaa Amboo kanaan natti fidde birriin tokko narratti nafne jettee quraanaan akka kattu birriin tokko dhimma kanaaf isheen natti ergattee akkaawuntii koo irratti tun taane na bira itti hin hafne jettee akka kattu. Sumayyaa Amboo immoo dhagaye isaa ko haqiidha miti isaa ko. Sumayyaa Amboo haqiyoo ta'e jedhe asirratti gaana waan tokko mucaan kun. Bro Sumayyaa Amboo wanni isheen kakattuuf hin jiru dhugaa. Maali beektaa? Gaaffii tokko hin qaba kakaa biratu hin gahin. Kakaa biratu hin gahin gaaffii nan qabu. Sumayyaa kana biratti birriin isii nyaattee dhiiftee miti baramma. Namni biraa isaa nyaatu karaa siitiin gowwomsi isaa nyaatu karaa siitiin garuu badiin eenyuun bira jiraadha. Badiin Sumayyaa bira hin jiru moo jiraadha amma gaaffiin kan koo. Birriin kun nyaatamee hin nyaatamin. Isii bira jiraatee isiin hin nyaatin namni qaamni bira haa nyaatu. Garuu badiin kun eenyuun bira jira dura kan jedhutu adda baafanne yoo. San booda gara kakaatti kan deebiin. Yeroo lamaan bira akka itti jiru baadiin lamaan bira jira dhageeffadha. Sumayyaan tuni ifidensii tokkoffaa biyya kanaafuu haarawaa nama isii fide gaggaafatu abbaa mana hiisanuu dhiiftee hiriyyaa ofii kaatee ala garraan fiduu yaaluun tokkoffaan badiidha jira.
dhugaadha. Lama mucaan kun kan isii fide kuni ganda abbaa isiiti. Yeroo san waliin Istiin beeku kayiriyaa asli si himee qooy qaba. minut godha dhugaa inaata. Ani tawaawaqim yaanne. Qooy shigire lamaa kunoo wannoon nyaataa fi birrii mana na ergaa ture jettee bar. Dubbiin waan fi harkaa Deehee erga birrii na qooy barbaachisa. infitadha. Isaan yoo taawwaquu baatte nuu miidiyaa irra nu beeyta. Dubaay teettee bar uffata aadaa nu ergaa turte. Sinigalee miti. Hiriyyaa ofii nama karaa tokko hojii deeman hojii nyaatanii hojii dhugan dabarsitee osoo Oromoon kumaataman as keessa jiru biyya doktorri bulchaa jiranitti alagatti hiriyyaa ofii kennuun badiidha jiran. Badiidha tokko kabirrii itti deebina. Osoo lubbullee taate tokkollee keessaa baafatanii haganuma jechuu bar. Asaallifa saxachi ነው የሚባለው በአማርኛ ከባድ ንግግር ነው። አማርኛን በይተን ማለረ ኮንከዛ አኩማ ነምቲኒ የተበላ ብር የለም ና ጀናን ሂካ ወላልተን ካን ቶክ ኩምባዲ ያቲቀባ ባዲ ለማፋ ታናቲ ሙለቱ ዱባዳን አባን ፈነጣ ይውለና ባዲ ለማፋ ብሪ ከንቴ ሚቲ ሲገለ ሚቲ ሲኒገለሚ ዋን ካና ቦሩ ዱፋ የተለ ያ ነህር ያዳ ኤቪደንስ ያርከትን ቀብኒ አርጀላ በዱ ዮሰን ቀባተዩ ሀበዱ ammattiin qabdu waan ta'eef argitee wanni kun hundi kan namni hundi gara isii qalbii deebiseef maali tikkeettii dhabde. Badiin Sumayyaa ta'anii immoo maalinni osoo imala deemaa jirtu keezii jaalalaa keessa seentee jidduu bultii kenna keessaa bahi jedhanii Sumayyaan. Amma wallollaan hin hojjetamnee ta'e malee gaafsan namitti illee maal jette jidduun gaa'ila keessa jaalala keessa seentee hafteedha. Fiizaa tasartuwal Sumayyaa natti himteerti fiizaa tikkeetii murree fiirra almaxaan biraallechi ልጅቷ ግን የተበላ ብር የለም ናን jette. Kana jechuun mucayyoon osoo kaayiroo dhufu heddu jidduun nama biyya arabaa kana ture jidduun jana itti ho'ee jaalala keessa seentee kaayiroo hafte. Hafiitiin sababni waa'ee fiqiriiti. Tunillee karaa haftee tunillee evidensii fiddee harkatti hin qabanne badiin Sumayyaa bira lama jira taan bira takka jira. Kanaafi walitti araarsinee jidduma kanatti kakachiisuu baatanii ijoolleen tullee ijoollee dubartiiti nama reef ganaa lafaa ol dhufaaru akkanumatti araarsanii tahaqa dhabde yoo nullee walitti daddarbinee fi yoo walitti aarse natti tola yoo kakachiiftanillee natti tola. Ana yoo kakachiisame birri ishee kana guutuu nan dabarsaaf. Akkanaaf kakattuun fedha. Bas kalaas. Nulachuyyuu jechuudha. Anis ni Isin maaliif maaliif amma kakatti Sumayyaa fakkeenyaaf? tasfaa amma fakkeenyaaf isheen ni kakatti birri waan Isiin kana wannoo natti kakatti ergamne. Sumayyaan kunoo itti ergee silkiin na jalaa formaat ta'ee jedhaa jirtiimi. okay natti Waa ergine takka itti waraqammaan natti ergame tokko fiizaaf Hin tikkeetti nan ergine waa jiru takkaan ilaal yeroo sana hedduun kadhachaa ture ani waa takka intala kanarra kijiban kenne. Natti sin ergineette waa hundarratti naaf haa kakattu anis nin kakadhaa fi birri san nan dabarsaafan. No problem. warri modiitaraa Sumayyaa amboo deebisa. Karaan gabaabaan kanaayyuu. Homaa waraqama tokko waan fiizaa kiyya wal qabatu natti erginee jette Sumayyaa yoo birrii isii kafaltee karaan gabaabaayyuu Sumayyaan kakatuun barbaaddu birrii kafalteen kakattu waa birrii kafalteen kakachiifnu Sumayyaa tasfaa'ee. Qulqullummaa Kakattee fidaaf nin birrii ofii kakadha fudhate. laa rakkoon qabu nin kakadhaan. Rakkoo miti. Sumayyaa amboo deebisa warri modiitaraa. Sumayyaa amboo. Asli Oh. gaafsan amma Sumeeyyaa tasfaayetu fiduu dadhabe moo mucayyoo santu dhufu yaade jijjiire. Deebisiree si gaafadhe. Akka mucayyoon tuni Sumayyaa yaada jijjiiree jetti. Sun immoo fiizaa fi tikkeetti naa hojjetame na ergame hin jiru jetti. Jechuun Sumeeyyaan tasfaayee fiduu dadhabdeeti mucayyoo naftee moo mucayyootu dhufuudhaaf yaade jijjiire amma akka seeratti yaana beektaa. Sumayyaani isitu hafee jetti. Sun immoo isitu fiizaa naan hojjetinii jetti. Walii galuu dhaba. Akka kanarratti waliin aman akka seeratti amma fakkeenyaaf amma akka seera dallaalatti dallaalli carraan hedduun fayyadamu carraa akkanaa kana beektaa. Wanni qabdii namarraa fuutuuf namni sun yoo hafe dogoggora isaatii qabdiyoonni kan nuuf sanii fi maallini sun ni hafa jechuudha. Ifii isaatiif yoo hafe yoo immoo fakkeenyaaf an fiduu dadhabe fakkeenyaaf ammaan birrii nama sanii hin deebisa. Yoo immoo birriin akkannee osoo nan dalagu jiruu fi ifii isaatiif hafe birriin deebi'uuf hin jiru. Ama bakka irratti walii galuu didanuyyuu kana. Kana kun akkanuma amma sun hundarra gaa dhiifame sirriillee waa beekee jechuu barbaadeeti miti wanni jiru kana amma fakkeenyaaf amma mucaatee amma sirriin adde attaami gaafa mucooteeti beekaa nama akkannatee gara namaatti namni fidee miree birrii sana. Erga mucoon as seentee fudhadhe.
Tikee jira jidduutti ka gubate tikeetota gubate san dadhabina kiyyaan gubate mira airport Itoophiyaa keessatti dabarsuu dadhabeeti gubate tikeeta san jijjiiree gara birootiin fide jechuudha. Yeroo san yoo isiin haftee anaatu kastare jechuudha waan fiduu dadhabee jecha. Yoo immoo kaniin anamma fakkeenyaaf carraa xayyaara Itoophiyaa san naa kan guusuun jee silaatii diddee sii kastaraa jechuudha. Shigalee wanni sun jiru. Seerri amma akka. Wanni wal kakaachisan illee. Amma haasa'aa jiru kun uummanni namni kun kushee kun hiriyyaa kiyya. Amma fakkeenyaaf Sumayyaa gaafa fidu san illee. Gaafa inni ijoollee Abu Sabraddiin fidu ana jidduu ture. Sinne matee. Gaafa inni mucattii xiyya fidu reedi nu jidduu ture argitanii haalli kaayiroo akkasi. Feesi lafeesi abbaan walitti hin dhufu. Amma mucattii Habashaa ta'e isiin jettu san illee lakkoofsa guutti naqe maqaa naa baasee jira beeta. Mucattiin fuuteeti nama wayitti geessiti. Namni sun immoo carraa kana fayyadamuu danda'a. Fakkeenyaaf maallaqa ishee itti kennite kana irraa fuudhuu danda'a namni sun. Anu amma fakkeenya namaa hin amanne maallaqa guutuutti nuuf dura irraa fuudha. Namaa nama bichaa dhuguu namni sun dhufee jaan jechuusi galee. Asli dhiifama guddaa gurbaa xiyyitiin kalee garaa keessa jiru deeggarsa jiru. Warri moodeetiraa rabbi bira suleedha gannan darbinaa. Please gannan darbinaa warri moodeetiraa mana keessa miti mana asliiti waan ta'eef. Asli dhimma boonaatti deemna waan ta'eef. Asli daddafa xumuraati gara dhimma boonaa sanitti. Asli itti fufiga. Warra moodeetiraa ganna darbu tayyi bakka man godhan narraa kana asli. Neetworkii keessa malee lakki nama darban wallahi. Sumayyaa ta dhufuudhaa kaa'e sana dubbisu mee gutakka carraanaa kanna Sumayyaa ta dhufuudhaa kaa'e sana dubbisu mee gutakka. Dubbi. Namni biroo akkana jedhaan dubbanne Sumayyaa akkam nagaami. Nagaa jirtaan okay gaafa san isiin tikeetaa fi viizaa siif ergitee jirti viizaa maqaa namaa qabuu fi bara dhalootaa qabu tokko. Ijuma kootiin hin argine. Tikeetaa isin agarree. Tikkeetta sin argine namtitti irraa dubbattu kana san hin beeku shuma gidduu keenya deema akkas akkas jette malee ija kootiin hin argine. Okay tikeetaa fi viizaa illee isin argine jechuudha. Naan ergine namtitti illee ijaan hin beeku argu lakkoofsa ishillee hin qabu sagaluma qofaan atti ergite baas. Viizaa fi tikeeta amma wanni irra wal qaban isaan asli. Wanni isaan irra wal qaban kanuma jechuudha gaamma wanni kun wanni lafa ta'a barbadiin guddoon lafa ta'e silaa lamma isiin ergeef jetti ani hin ergineef jetti amma isaan kanumarra walii agalan wal biraa kakata dhiyoo. Dabeessa ishiin jettu. Guusan siitu. Dabeessa ishiin jettu tun. Oggaa takka guutuu fakkeenyaaf ta'e oggaa ta'e okay. Oggaa isii okay isheen dhagaye rakkoon qabu. Ogguuni bisii si fidu maal isa goote. Okay, Sumayyaa Ambo. Siitu hafe moisii si fidu dadhabe. Matakkayyuu ijaan hin agarre waraqaan ani ijaan arge fiizaan ijaan arge takka hin jiru jettee Sumayyaa naa kakatte birri isii amma galchaa fi naa haa kakattuu jedhaa jirti. Hin kakattaa? Nan kakadhe inde of course ofitti amaneetiin haqa kootiif dhufe ekkoo haqa nama barbaacha miti. Yalla sagantaa gargaarsatu jira ani ustaaza yoo firii taatan kakachiisa kalaas nurraa fixa sagantaa gargaarsatu jira. Amma na kiyyaa sin orgine ofii kiyyaa illee hin hafne waan kana sin argine itti kakattila. Waya abbaa manam waya abbaa dhiisii obbo Mubaarak ati Ani birrii koo qofaan barbaada birrii koo si harka jiru qofaadha malee waa'ee jinni waa'ee laayivii sakaani mata duree biraatiin eegala okay amma waan ani dubbadhu birriin koo uummanni asirratti carraa naa kennitanis Sumayyaa biratti birriin badeera waan tokko irraan cabsinaati Sumayyaa biratti birriin kee badeera birrii kee fudhatteetti siifaa kaffaltu jedha kanuma dubbadha malee irra keessa bukkee waan qabamu hin barbaachisu. Gargaarsa jettanii immoo jechuudha. Ayyee sumi al tokko dhaggeeffadhu egaa namni hundi asirra taa'aa jiru kuni nu bakka hojii jirra Ameerikaa jirra sa'aatiitti yeroo hojjennu jechuudha. Haqa kee barbaachaa dhufne haqasiis barbaacha dhufne Abu Muasin argaa jirta hospitaala keessa taa'anii siif dhaabbataa jiru jecha furdaa kan nutti hin darbatin siin jechuu barbaadeetanii sana gochuudhaaf fixnee jirra. Amma guutummaan guutuutti kakaa keessa jirra gaafa Sumayyaan tikeettii sana hojjedhee fi itti ergeeraa kan jettu sana ergeera kan jettudha sina kakattu atis immoo hin arginee kan jedhu kakaa san booda lamaan keessan gara murtiitti deemnaa jechuudha. Akkasii miti? Akkasii. Mee abdii Geetaachoo yoo dubbii kana yoo araarsine hoo jedha kenna akkatti dubbiin hin dhumtu because duruu dadhabnaa nu as dhufte sheekota baay'eetu keessaa yaale meena dhageeffadha.
Barsu Mayan fit and Rayo if in Kakatavida in the Argaway to you take a Katabrin, Galchavia, Araka, Kalamat, you have level of Barbadi, so let Uga Barbadi. Yeroo sana akkuma mubaarak birreen tikkeetti meeqa akka ta'e keessaa baasi naaf himi. Herreega yeroo Manguddummaa isaanii dubbachaa irraami asli. Mee obsaa isin warri abbaan dhimma. Asli manguddummaa dubbachaa irraami. Manguddoonuma manguddummaa dubbatti beektaa. Waan akka seeraa sanitti dubbii manguddootiif ta seeraa walitti hin dhuftu. Ani yaada kiyya baheetiin isinirraa bu'a. Dubbiin kun wanni dhiibamee as dhufee fi waliigaluu dadhabuu jaraati. Anamma aadaan jirtullee jirti warra viizaa kana keessa jirti. Qofaa miti Itoophiyaan guutuun yookiin namni martuu fayyadamaa viizaa bitee kun giwatti kun seeraan qabu wal keessa deema. Waan lafa jiru jira. Dogoggorrii gara lachiyyuu hin jira. Akka kiyyatti jechaan akka manguddootti. Sumayyaa taasifamee bira kan jiru ragaa koppii viizaatii fi tikeeta harkaan qabdu dogoggora jechaadha. Mucayyotaan biraa immoo dogoggorri jiru imala ofii karatti kuttee jecha. Isin haa baaftu haa baasuu didduu na oohuu didde jettee himachuu osoo dandeettee isin sila qulqulluu baatii garuu karatti kuttee waan ta'eef isinleen karatti kuttee isinleen ragaa hin qabdu qixxeetti yoo addaan laallee jecha Sumayyaa tasfaayee qixxee haa kafaltu tuunillee qixxee haa dhiiftu kakulleen haa dhaabbatu uummanni Oromollee arga dubbii Sumayyaa tanallee beeknaa nama agasmara birrii namaatiif cinqamuu miti viizaan hojjettu jireenya mataa ofii qabdi. Osoo jireenya isii tolchuuf yookiin isii gargaaruuf dhamaatu wanni kun irra gahee ufiyyuu haa balleessitu namatti waa kennitu mallayni kun jidduutti badee dhugaan jirtu garuu isiin viizaan hojjettu biizinasii nama waltuttu kun qabdu mucayyoon tun gara amantii dhuftee waan kana isii tolcha jechaa keessa waan kana seentee wanni kun dogoggorri uumamee dhiifama. Jari lachuu uf jala laaluu dubbii laaluu dhiisanii dubbii abbatu ofirraa gabaabsa. Qixxeetti yoo araaraman ta'a. Arge uummanni kuma kudha wayii kas jala jiru kun dubbii. Yoo jaran duraa fixaniin ta'a waan hin taane jiru murteessan jara. Kana gaafannee jaraaf taataanaan akka jaarsaattis murteen kun yoo murteeffamee wanti nu murteessinu kun jaraaf taatee yoo jarri kan fudhatan ta'e hankakaa sanarraa waan tokko waliigallee kuma jaarsaatti sumee kana kaffale kana badee sumeetu immoo kana dhiisi kana fudhadhu yoo kan jenneennaan kanarratti kan waliigalan ta'e kakaan sun hafee jennaanitu akkas ta'e ijoolleen kun obbolaadha wajjin nyaatanii wajjin dhuganiiru waan baay'ee wajjin dabarsaniiru akka amantaattis ijoollee amantaa biraarraa dhufanii amantaa musliimaa keessa jiranu. Kanaaf akka jaarsaatti wanti nu murteessinu kun yoo jaraaf ta'e ituu kakaan sun hafee jennaan kun murteeffamee natti tola akka isaa gettan. Bareeda mareedha gani sumeeti Sumayyaa lamaanuu uummata illee cikkina. Osoo jaratti hin dabarsine asli dura warri gastii keessaa yaada kanarratti yoo walii galle. Yaada eebbisaa jiru kana. Ani asirratti yaadeen ani ibsachuu barbaada jechuudha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jarana bar dura lamaan amma birriin harka Sumayyaa jechuun jirti harka ragaa fidu ammoo takka yaadana dhufe akkaawuntii sanni qabdi moo qabdu Sumayyaan akkaawuntii biyyarraa irraa fudhatan. Sumayyaa tasfaayee moo? Sumayyaa nan dirqii informaation jira ta'e waa takka ragaan qabu jetti. Akkaawuntiin irraa fudhatan san jira moo hin jiru? Kanamitti? Kan irraa dabaru akkaawuntii irraa dabaruu jiraami Itoophiyaa taatu as taatu bakka feetarraa. Itoophiyaadha. Akkaawuntichi yeroo sana moobaayil baankiingiidhaan dabarsee akkaawuntii dirarrattan dabarsa waan ta'eef birrii yeroo baay'ee yaadadhu akkaawuntii sana. Akkaawuntii sana hin jiru. Moobaayiliin baankiingiidhaan yeroo masaa dhaqnee itti naqnee irratti dabarsinee doolaara fuune yeroo sanatti jechuudha. Amma fakkeenya mubaarak irraallee yeroo naqee birrii irraa fudhadhu mubaarak akkaawuntii natti himaa nan dabarsa jineesiin irraa fudhadha. La akkaawuntichi yoo banatan akkaawuntii banatan hin cuftee moo hin cufame? Ani hin beeku maqaa akkaawuntiidha. Eenyu bane akkaawuntii? Kamii kani maallaqa kamirratti dabarsa akkaawuntiin keenyu ta'e isin Sumayyaa moo
Sumayyaan akaawuntii kiyya irratti dabarsite Sumayyaan. Akkaawuntiin keessan eessa jira? Hin jiru? Kunooti ana harka jira amma. Eega jiraate akkaawunti san bakka maallaqa san akkaawuntuma san irraa akkaawuntii namaatti dabareemi? Akkaawuntii san laaluu dandeessaa maallaqa san bakka itti dabare? Moobaayil baankingiin ka akkasitti shaantiin hin baasu naaf fakkaata yoo baases moobaayil warri biyya jirtan. Ayyee. Jarana baasa mun baasu. Iddoon Geetaa ni galu isteetimentii. Yoo waan mucaa tana bira maalleen hin jiru dhaggeeffadha. Hin jiru. Hin jiru. Deen achi booda gartee nuutu gargaara isin gimmaashaa gargaartu achi. Soo akkasii waan sanaa sawan. Qaamni maalleen isii bira jira jechaa siitu raan bifatee miti. Maallaqa hundaan dabarsee jetti isiin. Amaartittiin sarragaa ganaa gaafannu jirana. Isuma san irraa sagaluma takka dhageewu. Maallaqa dabarse anatti hin dabarsine abaluut dabarsite. Bilaashin namni muruqa maal jettee sumayyaadhaan maal jettee tikeeta murtee intalti. Eegamuu teetti kenni san eessa dhaqe. Kaansil goote isaantu godhe tunis waan isii silaa gaafatamu. Ammoo nutis jarjaru jira. Dubbiin har'umatti hin dhuftu beekta. Hin bulfatan. Namaatu faranjiidha. Hirriibaa kaatee haati manaa isiniif hin himame. Hirriibaa kaatee hani. Aisoo immaandisiin harkeetteen hirriiba keessattiin abjuu kiyyasi harkee caammaa doolaara 300 naa bittuu jetteen hirriiba keessaa haastee halkan walakkaa. Maal jenni si kee dammaqee hani go back to bed and just see the cheapest gartee kophee rakishaa takka laali jedheen deebii hirriibni hin bariine. Har'umatti waa murteessuunis waan hin ta'u beeka. Fuuldura isaaniitu kakuu osoo hin ta'in maalleen kun ganduma jiru maallaquma baru. Du'uuf hin deemtu hin dalagatti isinis tunis hin dalagatti. Yoo argachuu baattee warra maallaqa numa jiraatti. Gartee haqa immoo dafka namaati rabbi birattis deebi'u. Yoo dhiifteefis dhiisteef yoo kanniteefis kanniteef yoo isaan didanii nagaa buusanii nuti kannu. Hin jiru hin jenne maallaqa isiin hattuu namaan hin jedhamu jira keenya. Hattuu jechuun waan ati hin beekne takka namni sirraa fuudhe takka hattuu jettaan. Waan si kannite naaf kannite nakkannite waan kanatti naa godhe itti dabarse tikeeta muree fi gartee hin didde jidduu akkuma asiin gaa'ila gartee bultii jaarrattee hin deemu jettee kanaaf didde ammaal ergee fi jette ergee fi naaf hin ergine kanuma kakaachisan maalleen akka sibir na biran jiru miti maallee itti kannite tikeeta muree fi ergeef jettisiin badiin ta'e eenyuti. Muri naa muri jetteen sharxiin naa deebistaadha miti hin dhufuu gartee soo saniif akkaawuntii isteetimentii san qofa laaginii godhanii haan ulaalan abdii geetaachoo gartee biyya feet akkaawuntii baankii Itoophiyaa dheeyxanii maqaa kanaan laaluu dandeenye namni yoo baankiin cufamtee isteetimentii si ilaaluu dandeenye. Ani gallee kanuma jechuu fi waan maallaqa xiqqaa kanarra namni waan waliin godhu waan hattuu namaan jedhanii miti. Tunis akkasiitiif falmuu jirti kunis maqaasiitiif falmuu jirti. Nutis galtee haqa keessa nama baasuuf nama qaama tokkotti hirkannee namni aslii birrii kanneen hubitee jiru abukaattuu nu godhatee hin jiru. Abdii ilseettanis eenyu eebbaanis eenyu haamuu dhufee sun keessanuu walii gallee kanaaf deemuu jira. Warra jalaatii warri jalaa waan fadhee jechaa oolu qaamni noo jedhu miti isin sumuuniit isinii miti jala lamaani jaraa waliin gala wal beeyti isin hin laallatu aslii hin laallatu anan laallatu haqni ka jala lamaaniiti. Tokko maqaa ofii difeendi godhu jira tokko haqa ofisaa difeendi godhu jira. Hin kannamuuti waan irra walii kannaniitu laalame isaan jiddu laalame murtiin akkam seera murtii taatus aadaa taatus amantii taatus akkasii murteeffama. Maali arrabsoon dillu kun asirra waan fokkottu hattuutu hattuu namaan jalaa bar ejjituutu ejjitu namaan jalaa bar dillee asirra hattuu namaan jettu isinuu waa hattanii biyyaa baatan. Xiqqeenya irraa namni waan natiin hin jiru hattuu namaan hin jedhina namni waan natiin biyya lafaa kanarra hin jiru. Bakka ustaad akkas taatu guyyaa itti nu qaba isin usbuu deebitee isteetimentii faamilii isii baaseseeftee nutti haa deebitu sumayyaani. Anillee namitti facaatuu wajjin qo'i sumayyaa fixadha. Facaatuu wajjin qaaman bira dhayidhee sumayyallee fudhannee boru guyyaan jummaa biqonnaa boru qaaman dhayidhee. Gaafannaa. Itti nugaa yaan barbaachisoon akka dhuunfaa kootiitti erga guyyaan nuuf qabama ta'ee qaalitti qabachuu dandeessu asliinii fi mubaarakii. Sumeen akkasiin hin miidhamne gidduu kanatti mucaan sun gowwoomsitee sumeerraa birrii fudhatte taanaan dallaalaan sun isii qabannee siirraa fudhachuu dandeenya baras keessatti. Tarii akkuma duraan jennee sumayyaan waan keessa hin beekneef gara kanaan yoo shawwadamtee yookaan guyyaan qabamu ta'ee jedhee wanti guutuun sun akka ni deebi'uuf sumeen akkasiin qulqullooftu dabarseera kan jette kana qaalittii sana qabuu dandeessu asliinii fi mubaarak sumeenis gargaarte. Sumayyaan isteetimentii haa nu baaftu. Anaaf mubaarak immoo namitti baanaaf yuma asumatti waliin barbaadaan isteetimentiin kajee takkaa malee hin bahu mobaayil baankiidhaan kajee takkaa malee hin bahu baankiirraa malee. Obsime akkaawuntii kee nigdi baankii sanarraa baasitii faamilii keetti dawwalii ergii fi isii haa baasan immoo sii baasuu baatanii asliitti ergi akkaawuntii kee aslinaa ergi. Ergu maaliif nama biraatti yoo maatii ta'e malee. Akkaawuntii bankee lakkoofsatti ergita maallaqa naan haqaadhaaf ittuma ergita warra rakkoon qabu suni.
Nuti bara akka kee baasuuf malee waan biraaf miti. Tumeyya akaawuntii fakkeenyaaf nama maallaqa naan akka aggu jettu akaawuntii keetti man ergitu sanuma malee bar waan birootii miti. Malee akaawuntii paasoodiin ergitu bar akaawuntii kan keetii maqaa guutuu bicha ergita warra rakkoon qabu normaan. Maqaa erguu dhiisuu dandeessi rakkoon qabu. Ani paasoordii erginaan I mean akaawuntii erginaan. Akaawuntii bicha ergita rakkoon qabu yaadu. Warra baankiitti bilbileet guyyaa isaa laallaa guyyaa isaa nutti himtu guyyaa kanarratti naa laalimee maallaqni darbeenna. Statementii ji'a sana guutuu barbaachisa waraqaadhaan baasnee fiduu dandeenya. Baasuun dirqama. Maaliif hin dirqama isiniin jedhee qaallittiin isin sobuu dandeessi boru warri isin bira deemtan kun. Isin sobuu dandeessi yookiin nyaadheeraa yookiin hin nyaanne jechuu dandeessi. Kana gidduutti sumayyaan lachuu haqa dhabu beekta. Haqa isaanii kan baasu immoo maallaqni darbuu sana kan murteessu. Kanaaf boru akaawuntii irraa fudhii tasdinaa ergi ani warra baankiitti bilbilee piriinti godheessii fida. Jazakallah. Kanuma jiran. Sumayyaa inta akkis akkamitti kunuun si ergeera akaawuntii gara intiniitini gara miseenjeraatini laakiin akaawuntii kanarra yoo dhibban tokko gahe itti gaafatamummaa akka fudhatu yoo asli Waan akaawuntii waan gahu hin jiru abboodha. Ani hin fuudha akkasana. Akkaawuntii maaltu godhama? Ilaamee barri sunis jiru. gara keessattiin illee akaawuntii kee eenyu fuun erginii naan jedhaniirani Waan akka gootu. Akaawuntii erguu Yaa jiran danda'u. nurraa gabaabsaa. Dubbiin dubartiitii fi dubbiin ijoolleen dhumattu. I'm telling you, isinii fi numa dhaggeeffadha. Ajanduma nu deddeebisan ola. Akaawuntuma qofa piriinti guyyaa akkana raafli. isin maatummaan piriinti godhadhayyee kun ergee Ani ittiin galu asli. Uummata kana fidi. Waliigallee dhiisaa yaa jechuun kanaaf hin dubbitan. Jarri Tumeyyaan baankisteemantii ati jettu erga isinitti erguu didde dhiifama. Erga isinitti tumeyyaan baankisteemantii fidatu ni dandeessi bar. akkas boromte sabti fi alada keessatti nu fidu. Isumaan hafi duri isin ergini. Yaa ammas barree isin transfer goote barri sun tureera waan ta'eef 2024 waan akkanaati miti. Kanaafuu bara isaa sitti himi yoo yaadatte ji'a isaa keessa sitti himi achi keessa galee takkatu ba'uu danda'u. Yaadatan jarre takka sumeyyaan amboo hin beekti gaafa isan walii bara. Ofumaaf statementii sana baafattee fiddu bakka dhiisaa namni Bakka kanatti wanti waadaa isinii galu hin jiru maaliif ati jira waan ta'eef namni baankii keessatti bilbila kee yookaan ammoo lakkoofsa kee akaawuntii itti kenneetiniini kana naa godha jedhuun hin jiru tokkoffaa irratti jechuudha. Lammaffaa irratti namni as jala jiru ni jira ni beeka akaawuntii kee keessa dhiyeenya kana sababa ta'eetiin birriin fudhatame jechuudha. Akka feete kaaroma Sababa feete dogongoraatiin. nama ragaa nama siin hin jenne Akaawuntii ragaa kiyyaa waraqaa namaaf barbaanna ergu yoo afaan fi Oromoo kiyyaa biyya galeen alatti jechuudha. akkas hin ta'u maatii ta'e kara feeteen kanaaf akkamitti dhugoomsina sumeeyyaa fudhatame akka nuun jechu jirtu akaawuntii nama intalattis hin dabarsine qaama biraatitti hin dabarsee jechuudha fudhatanii isteet ragaan qabdu tuunis hin qabdu gama lachuutiin nu cinqu jirtan akka dhiifama naa godha ustaas kiyya. Ani yoo biyya galetti garuu Sumayya dhiifama. Maallaqa dhimma kanaaf jettee isheen barii waan biraatiif maallaqa dabarsuu dandeessi. Nuti bar hin beekna bar. Namni as keessa jiru nama barumsa barate danuunsaa. Nama barbaadde maallaqa dabarsuu dandeessi. Kunoo isa kanatti hin dabarse nuun jechuu dandeessi. Namatti darbe maqaa isaa hin beeknu. Aslii ta'ee Jaafar ta'ee hin beeknu baay'isee. Maammaditti dabarsuu dandeessi maallaqa. So amma suni nuti dubbii baasuu barbaanneeti malee kan nuti kana hunda taa'aa jiru nama hojii dhabe miti. Kanaaf dhiifama kanaaf maal gootu seetan isin asli mubaaraka kana qabadhaa sumayyaa qabadhaa qaallittii san bira deemaati haqa jiru fidaa haqa sana fiddanii yoo irratti waliin galamne gara kakaatti deemuun shortan dabriif maal tatan. Ahmadi carraa kennime asli. dubbadha. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Dubbii dhumee maaliif duuba deebistu? Abu Mu'aaz Sumayyaan ofii koyyuu akkan hin fuune kakadhee isheen naa kakattee nan kenna jetteetti miti haqa ishee kalaas maalti ciqiciqii biraas hin dhaqate maalti sin dheeressisiise xumurameem kanarratti akkaawuntii dhaqanii fiduuni akkaawuntii kan nama biraa irratti gashite Sumayyaan fiduu dandeessi iskunillee shakkii intalli isheetiin ganaa dhaxxanii gaafattan isheen kaayiroo keessa jirtu. Intala kanammoo yoo dhaxxanii gaafattan birruma kana yoo irraan fuune jechuu dandeessi. Wanti sin gadi fiddan tokko hin jiru yoo isheen hin fuune ani Sumayyaa makaleessa beekatte kana hin beeku jette. Kanarra maalidhaa? Ani qarshii kana nan kaffalaaf. Isayyuu Sumayyaa nama waan asirratti dubbatte kakadhee deebee ani kakadhee akkan haqa ishee kana hin fuune. Akkan tikeetti kana ergeeruuf kakadhee deebee ofii koo kakadhee deebee isheen kakattee natti hin ergine jennaan haqa ishee kana nan dabarsaa fi jedhaa jirti miti xumurame hin dubbiin maaf wanni gootu. Wanti isin himuu qabdan kakuun akka inni jabaataa ta'e ila kakuun akka inni nama balleessu namni waan kanarratti kun akka inni ulfaataa ta'e
Akka kakuun waa balleessu kana qofa barsiisaa. Kana qofa barsiisaati abbaan ani haqni namaa Sumayyaan haqni ishee Sumayyaa Tasfaayee waan godheeraaf jedhu kana guutuu godheera jettee yoo kakatte kijibaan ittiin baduuf deemta Sumayyaa Tasfaayee. Sumayyaa Amboo ituu ishee waan kana si ergitee jirtu naaf hin ergine jetta taanaan wallahi sababa kana baduuf deemta. Kana dubbiin bakka galaas. Abbaa manaa qabdi Sumayyaa Tasfaayee abbaa manaa ishee irraa kaffaluu danda'a ofii ishees kaffalachuu dandeessi. Yoo hin qabdu yoo isheen dadhabde immoo asliin gargaaruu danda'a bu'aas gargaaruu danda'a. Walakkaa nuti hin gargaarraan amma shaaraan yoo kakatte walakkaa nuti hin gargaara walakkaa walii haa galamu walakkaa nuti hin gargaara sumarratti. Sumayyaa Amboo deebi. Ahmad indin ani bar waan bareedaa bar kakuun jaruma kanaaf kakuun indinne bar kakuun yoo maalleenu kun jartee hin argine gunus hin agarreet malee nabira Sumayyaa bira akka jiru ni beeyin. Sumayyaan dabarseedha raguu bakkee dabarsan qofa nuuf hinnaan allaqee maqaa isii faaluufi. Maka balesa gartee hattee birrii namaa tanaa miti tunis birrii isii gartee argachuu haqa argachuu qabdi maaf diddee deemuu tikeeta ergeef jetti sanis booda suuta hin kakachiisan malee ani akka kafalamuuf dirqama hin kafalam gartee booda kakutti deemuu jirti ijoolleen ammoo yoo isteetimantii fidde maalleenni isii biran jiru jidduu tana nyaadhamtee nama sani akkana gartee haqasii gimmaasha yookaan guutuu hin gargaarti hin kafalti hanqanaasi kannaadha isiinis kakattee hin dhufu jettee diddee wal kakachiisanii dhumuudha. Raguma uummata Ijoo maaloo carraanaaf kennaa gadi na darbu warri moodeetiraa sitti naa himaa. Moodiitarri sin darbu neetworkii keetii Sumayyaa moodiitarri. Ani immoo nani madhakaa waan inni madhu dhiifama naa godha carraanaa kennaa. Birrii biraa qabaadha hin dinne dhumte waan gartee teessan boodarra dhumuu deemti teessan lachuutu nuti isiinis ragaa hafidduudha yookaan akkuma waan hin jedhe intala biraas dhaqaniitu irraa dhugoonfachuu. Takka ammas rakkinni as jiru waan jiru dhaggeeffadha. Sumeeyyuma tanaa fi intala gartee ajansii jidduu kana deemtu rakkinaa jira. Maaf wallolteetu nu intalan. Birri waliin waan nama fidu jirti maaf wallolte intala tanaan Sumeeyyaan. Kunis waan addaati kan asirratti hin bannu. Kanaaf akkaawuntichuma irratti dabarsite finnaan kun akkaawuntii kana dabaree maalleen kun guyyaa kana birriin kun 200 fi kana. Allaqee achi booda. Abumwaas akkaawuntii nama biraa fiduu dandeessi Sumayyaan dhaggeeffadhaa kala Maqaa nama biraati. Anna akka kadhallim godhina. Abumwaas. Kakachiisa akkasii. Kakachiisa bakka aboo kakachiisa namatti gargaarsallee jiranii. Kakachiisa amma kakuma sababa. Asitti waan inni dubbachuu barbaadu jechuudha. Asitti waan inni dubbachuu barbaadu. Ani carraanaaf kennaa. Sa'aatiin qabu filiis rabbumaa jedha carraanaaf kennaa. Ani isheen mataa oolte jechuudha. Intalli kun waa baay'een irratti gadi na buusaa jiru kun warri moodeetira. Maal jechuudha jiru. Buusan jiru ganna buusan hin jedhin. Aboo moodeetira Sumayyaan neetworkii jala dhabaadha. Namni mana kanaa kan nama tokko jiru. Neetworkii keessa reeffatu obboleettiiti. Uummata namatti kaasuu kan namoota hin jedhin. Ishaa dhoko. Lakki asli himata barbaadu dubbii matarra jirraa bara Makaarra keenya irraa Sumayyaa dhiifama. No himataa miti. Wanti qobichaan dabarfadhee bu'aa yoo bo'es carraan qabu wallaahi maadaamiin na waamaa jirti. Torbaatu himataa jirta bara. Sumayyaa. Daqiiqa shan bicheenaaf dhaggeeffadha waan jechuu barbaadu. Torbaatu himataa jirta laal amma waan jiru. Fiizaan nabira ga'eef hin geenye qofa. Sumayyaa Amboo. Fiizaan haa hojjedhu jettee birrii itti ergattee kaayiroon dhufne birrii ergitee fiizaan siin ergamne. Nuti keezii biraa isa agabbachi alagabbachi agi baalachi isu boolla leelaa bootaa carratutu. Nuti amma dhimmi dubbataa jirru dhimma birrii kee osoo bakka deemtuuf hin gahin birrillee dhabdee bakka deemtullee hanqatteedha. Wanni asitti sirraa fuudhuu qabnu jechuudha. Inni waa'ee keezii hiriyyummaa keessa waan waliin dabarsitanii asitti illee haasayamu sirraa fuudhullee yeroo hin qabnu. Amma ati ka gootu. Ani birrii fiizaan haa hojjedhu jedhe itti ergadhe isiinuu siin haa jettu atoo itti waliigaltanii ergattee miti atoo isiin si hawwate yoo waraqaa akka reefaansitti agarsiisanii fi ka maqaa namootaa qabu sanii fi onlaayin fiizee fi tikkeetii Addis Ababaa Kaayiroo maqaa keetiin jedhu waasaappii keessatti siin ergamin hin argine jettee kakatuudha. Sumayyaallee kakattee birrii kee haga dandeettu si deebisu kanuma. Ani kanin jedhe qaxaroo hin qabinaa erga waggaa tokko qaxaroo inuma kadhadha kana booda qaxaroon hin barbaachisu yoo birrii kan kiyya haqa kiyya irraa naa fuutanii akkuma dhugaa argitan har'uma irraa naa fuudha. Yoo hin fuune immoo arrabbitta feen dhiisa malee ani sadaqaas hin barbaadu akka birrii walitti naa buustanii Wala rabsuu deeman booda jirana mee gabaabsa akka akkuu deemna. Hamzaa Shajjaa bira jirtu? Isaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadhaas hin barbaadu birrii kun irraan qaba birrii makonaaf haa kennituun. Kanuma. Sumayyaa mee takka ani yaada lamarratti walii gala. Yaadni Abuu Mu'aaz
bakka maqaa eegu jiru san yaada jabaadha beekaa. Tabiraati yaadni gartee Ustaad Ahmad Hussein jee immoo yaada zaahiraati. Akkaawwantiin fedhe namni fiduu danda'a sii galee. Fedhu akkaawwantii Yusuf fiduu danda'a, fedhu Abdallaa fiduu danda'a. So amma wanni barbaachisu nama sadaffaa san dirqama barbaachisaa beekaa. Jara keenya bakka tanatti waan jaamamee dhiisanaa isiniin jee. Maaliif beektaa? Yoo kakatte amma anti ergeettee yoo kakatte taanis ittiin natti hin ergineettee yoo kakatte jidduu kana wayii baduu deemaa beekaa. Maqaa namaa baduu deema. Akkas. Sii galee? Waan kanarra wanni irra caalu obboleettiin teenyatuun akkaawwantiin isin irratti ergite ni jirti. Sumayyaan ni beekti. Sumayyaan ammoo akkaawwantii isin irra ergite. Reefu Abdii Geetaachoo waan bareedaa jee waan nama wal taasisu. Akkaawwantii nambara humata akkarraa eegalee ilaa hanga wanni dhumsa yoo ergan abbaan fedhe waan fedhe godhuu hin danda'u. Akkaawwantii ta'e erginnaan ja'anii jechuun hin ta'u. Sumayyaa teenya sumayyaa tasfaayee dhagaye. Akkaawwantii ta'e ergi risiita guyyaa akkanaa ebaluttiin erge yoo kan jettu taate Abdii Geetaachoo si gargaaruu danda'a. Bakka baankii dawwalee nama kana waan akkanaa godhanii waan akkanaatiif jecha guyyaa akkanaa fi hangana jidduu maallaqa isiin tiraanisfar goote barbaannaa. Eenyu irratti akka isiin goote. Even gartee ganama boru waan kana dawwalee silkiidhaan goosisuu danda'a. Waan nama dhibaatii miti kun. So akkaawwantiin ergiin gaafa siin jaan akkaawwantii ta'e koodii wajji namni loogiin hin godhiniidha malee akkaawwantii keenya nama hedduutu harkaa qaba garuu waan akka godhuu hin danda'an. Sii galee akkasuma buumas. Ameerikaatu kiyya Ameerikaa wani qaba lakkoofsa. Koodiidhuma waliin osoo ergite koodiidhuma waliin waa tokko gochuu hin danda'amu. Koodii waliin oma ergite bilbila kiyyaatti akkaawuntii san banamee aktiif ta'ee baankiidhaa koodiin naa ergamee aktiveeshin koodiin ergamu malee baankiidhaa waa tokko gochuu hin danda'amu. Kanaafuu Sumayyaan bakka sani laal Sumayyaa teenya bakka san akkaawuntii kana yoo dabarsan yeroo biraatiif laachuu baate lallaadha yoo abumaati fi amadin ta'e alatti nama biraan amana. Dhagayniin fixadha. Abu Muazis ni amanna, Abdii Geetaachotis ni amanna, obboleessa keenya nama asirra jiru asli hunda ni amanna nuti. Wanna kana amma maallaqa akkaawwantii ta'e sirraa dabarsuuf osoo hin ta'in ati si qulqulleessuuf gaafachaa jiranii beeki. Hoggaa ati akkaawwantii tiyya namatti hin ergu jettu kana ummanni gama jalaa maal jaabee ta'a Sumayyaa waan takka taniin arku jiruun si hima. Maqaan taane san sirra dhiiba. An akka ati maqaan taane fudhattu hin fadhuu beeki. Akka kakattaniis hin fadhuan. Maaliif jennaan yoo kakattan maqaa keetii bakka tana baduu deema Sumayyaa tasfaayee dhagaye. Zaahira jiru. Kakuu osoo hin tahin pruuviin yoo as baate maqaan keessan ni qulqullaawa. Kumni 200 umaatii miti maqaa turra guddaadha beeka. Sii galee? Tanaaf akkaawwantii Abdii Geetaachoo taatu aslii taatu sitti ergi akkaawwantii san fuudhanii ati warra biyya dawwaltee maal godhu biyyaan dhaqaa wanni jedhamu sanis hin feesisu. Akkaawwantii ta'e guyyaatti ergitee fi daataa guyyaa sanii baasee Abdii Geetaachoo as qabee yoo garsiise. Namittiin tun. Dhiifama Ustaazan Zaakiyya nama guddaa kiyya. Ani sinaa manuettee ana amantee dhiistee dhimma keetiif nas jira Habiibti. Maal nagachi mina gabbaan ittiin galoon dhimma isheeti. Isinirraa fuudhaa. Abdii kiyya wayifiin jedhiise anaas siin jeetiti. Wallaahi ittiin galu warabbal kaaba mina gabbaan. Tole nuun laalchisaaf abshir. Abu Muazitti ergi. Aslitti ergi, natti ergi, Ahmaditti ergi, akkaawwantii tana nuti guyyaatti maallaqa san ergite nutti ergiititi. Si ilaalchifneetiti. Abu Muazitti ergi waraqaa baankiitu takka baankii afoo bahee majhuula. Yaa bakka tana eeggadhaa jara keenya micoon maallaqa sii nyaadhamteesi qacelloon dhagaye. Haqa qabdii beekaa. Sumayyaan amma maallaqa sii gaafachaa jirtu tuni. Haqa dhabdee haqa qabdi yaa. Sumayyaan tunis maqaan isii eeggamuu haqa qabdi. Jidduu tanatti haqni mul'achuu qaba. Haquudhaan yooni dabarra kan jennu taate namni keenya maqaa arra footoo ta'e gaafa dur fidanii siin arrabsan maqaa dhiisiti. Footoo fokkottuu yoo ati qabaatte fidanii siin arrabsan maqaa namni sirra kaayee dhiisi namni keenya amala isaanii beektanii. Yoo ati haasofte amma dheengadda hattitti maallaqa namaa hatti hoggaa jaan nutis ni tuqabna wallaahi. Ni naaraan fakkeenyaaf yoo namni Sumayyaadhaan ol bee hattitti maallaqa namaa hatte jee akka Hamzatti na dhaga'ama akka obboleettii Islaamaa takkatti sii galee maqaan eegamuu qabu ammas. Tanaaf waan kana kakuu waan jedhamu kana jalaa deemaa dura. Ni gargaarraa waan jedhamus jalaa deemaa. Wanni barbaachisu maqaa qulqulleessu haqa obboleettii teenya Sumayyaa taaniitis deebisu. Yoo namittiin taan jidduu kanatti jara lamaan kana waliin dhoyitee qabaddu taate
namitti taan qabachuudha. Hangasuma. Malee dubbii jarjaraan akkas hin godhinaa jira. Ani yaada kiyya gaasli yaada kiyya an akkanaan jaa galatooma. Ustaad kan maratti dabalee Sumayyaan abbaa manaa hin qabdiime. Sumayyaa Tasfaayee. Sumayyaa. Abbaan manaa Nan qaba abbaa manaa keessa naqinaa nulan xumuran. Wayin si jechuu deema bare naqinaa miti yeroo garii waasi maqaa kee tolchuu deemna miira keessan galina. Maaf as taa'u jira soomunii namni nu kanneen jiru. Dalagaa dhiisnee waan jechuuf maqaa kee tolchuu haqa namaatis tolchuu. Abbaa manaa hin qabda ni jiraam itti kanni nama hin beeka finfinnee guutuudha. An akkaawuntii kiyya Ameerikaa nama guutuu qaba faranjiin sun asin numa qabdi. Lakkoofsa kee kan xumuraa naa kanniis hin jedhan akkaawuntii gaafa akkaawuntii dheeyxeeti. Si dhugoomsuuf anuma kana baankii guun dhaqee maallaqaan baafadha guun je maqaa keetii fi lakkoofsa kee kan xumuraa himii jedhan akkaawuntii kan kee ni himaaf hundan nimtu. Lakkoofsa afran xumuraa si gaafatan malee. Itoophiyaas nama kannaan sadaqaa gisee guuraa jira akkaawuntii namaa kannaan jirru tiktook irratti kannaan jirru. Akka kan namaan jiru maqaa fi wanta kan namaan jiru. So dhaqeen namni kun waan gaafata akkaawuntii kana laastinii mi xumurarraa kana koodii raqama sirrii hin beeynu. Koodi username itti seentu, kaan itti seentu, eenyutti seentu waa hedduu achi keessa jira. Lakkoofsa kee guutuu waan namni jiru hin jiru, karaa addaa iimeela kee namni beeku hin jiru, waa hedduudhaan tiraansformaalaanii godhamu. Amanta obbala isa abbaa manaa keetitti dhahi waan akkana dhufe akkaawuntii akkana dhigi nama beeytu finfinneedha. Akkana godhiji sabtiif alada yoo fidan maqaa keetiif yoo hin barbaadu itti kakattee maqaan hattuu jedhu kun akkanuma siitaan dhugaan siima. Nan erga akkaawuntii kanan ergu yoo isiniif yookaan Ustaad Ahmad hin ta'in alatti nama biraatti erguu hin danda'u. Anattiin ergiin Jaarsi kiyya ammoo informeeshinii kanarraa wanti beeku hin jiru. Yoo Ustaad Ahmad ta'e tan ergamu. Dubbii gabaabbatee dheeressine ergaa dheeressine rakkoon qabu itti fufaati karuma jettan sana ta'a silaa waa tokko akkaawuntii deemuu as dhaquutti dhaquun sume tokko faasi qulqulleessuudhumaaf malee waan biraatiifis miti akka waan biraatti fudhattu hin barbaannu erga an akka kootti akka isaa jettee qaallitti dhumasee dallaalattii sana qabamuu dandeessisee dhuma qofitti finnaanuu akkaawuntiin hin barbaachisu yoo dhugumaan si qulqulleessuun kunumti nu ga'aadha. Erga immoo akkas ta'e itti deemaa jiraattan ta'e itti deemaatee rabbiin dhugaa nuuf habaasanii salaatuudhaaf ani bakka hojiin jirase bakkaatti fufaa waan hafee. Namittiitiinis kanaan rakkoo hin qabu waan naqa biraa yoo ammayyuu ta'an rakkoo miti. Taanaan namitti bira dhaquu dandeessa taanaan asliidhaa fi nama biraa qabadhuuti. Asliidhaan hin deemna jedheen hin ture. Yaa aslii qabadhuu qaxxaliitu maqaalitti bira dhaqaa. Bakka haadha waliin deemna. Asli. Yaani dubbiin kiyya bakka yaani haqni kiyya ukkaamamudhuma malee irraa naa fudhanan kakadha dubbiin godhen bakka kanumaan barbaada waan biraa achi dhaqi booda fixattu ishiin isa yoo barbaadde booda fixattu dhugaa ishii booda irraa qulqulleessa garuu ana akka kiyya kun argitan waan ta'eef naaf akka kaffaltu kanuma. Jarri booda miira keessa nutu amma wali bu'uuf wal amanuu diduu haqa murteessinettee bari yeroo namni lama wal lolu nama jidduu jiruutu miidhama sangaan yeroo wal rukutu lafaan miidhama. Anaa fi atuu booda hin miidhamne. Gareen tun dhuftee booda viidiyoo sirratti daleeti. Beekama dhagee haquma ofii nama baru yeroo barbaaddatu viidiyoo baasee namni haasa'a. Amma gaaf tokko namaa qoobii walitti deeme. Riyaala 13,000 jalaa wan sooshaal miidiyaa irra na arrabsee jedheeti firoo ofii dhorkatee gartee hin kannuu jedhe maqaa na balleesse. Ilarra irraa fuudhuu dadhabne jedhan. Hin kannuu jedhe maqaa kiyya na balleesse. So haqa kee yeroo barbaaddatu sumeeyya akka itti barbaaddatu jira. Atiis maqaa keef qulqulleessuuf akka itti qulqulleessitu jira. Waliigalee naa maaree haa taatu maalleen keessii dhufa akka itti sii dhufu warra kana asiin murteessu haa deemtee lafarraa waanni kuni haa dhaqamtu intala bira kan kana hin jiranii aslii eenyu wal fudhatanii dhaqa yoon dheeni telefoonaan taa bilbilaa dubbisa gartee biyyaan dhaqaan tikeeta biraa murtee yoom dheet sabti nu fidda tikeeta dheetii irra murattee jummata dheetii. Tume ati amma alaada yoo goone maa jarjartee duraanuu waggaa lama himateette homaa rakkoon qabu. Tume ambo. Tume. Asli isinis yeroo hunda bare ulfaadha galatooma isinii maali yeroo hunda nu faana rakkattu isinii illee hojii qabdu bara namni hundumtuu bara hojii qaba kanaafuu haqa kiyya bira jira waan ta'eef naaf haa kaffaltu isa maqaashii qulqulleessu yoo ta'e immoo boodarra itti fufa amma immoo ayimshee wanti isinirraa naa fuudhuu qabdanii haqa kiyya harkaa naa fuudha isa booda qaxaroo jedhamu ani ji'a tokko ramadana keessa taa'eera. Amma ji'a lamaffaadha sana waggaa tokko immoo kadhadhee dadhabee taa'eera kana caala waan inni ishiidha obsuun jiru har'a sa'aatiin carraa argadhee isin wal birti qabamtanitti irraa naa fuudha isa booda maqaa ishii Ifama gifti obboleetti Sumayyaa Ustaaz biyya Ameerikaa jiru tokkoffaa nuti sababa keetii jirra sababa keetiif sababa sumee
Dhufuun kee nama gurguddaan akkanaan dhimma kee dubbachuun siifuu kabajaa ustaazota gurguddaa jira namoota gurguddaa jira. Hoggaa meeqa obsiteemi inni obsita bakka maaliif siifuchuu fi kakadhee isheen kakadheen kenna jetteemi inni obsita maaliif akka isheenis akka qabdii akka ishee bahuufii qaba. Gulbatii barbaachisu kun loluun barbaachisu. Lola si barbaachisu silaa asii lola obsi gaa Sumayyaa Sumayyaan booda. Jarjaree hoggaan dubbadhu waan hin lolu fakkaata malee sin hin lolu miti hedduu sin kabaja baraan maaliif ani hin ta'a. Rakkoon qaba obsi. Namni gisee dhaabbatu siin jee qabamee fi. Ishi sorry. Karaa dheeraa isin oofa. Namtitti as jirtu san wanni naan ol ba'uu fedhee fi namtittuma as jirtu san dubbisuudhaatu irra dhaluudha malee karaan akkaawuntii san karaa dheeraa isin oofa sanirra namtitti as jirtu sana boru yookaan iftaanillee taate san dubbisaadha. Namni sagal bula. Borujummaadha guyyaan firiidha guyyaan boqonnaa qabu waanaaf mubaarakin dubbifnaa jedhee baran. Karaa kana irra wayyaa jechuudha. Haala danuu godha. Akkaawuntiin karaa dheeraa isin oofa doktor. Namtitti mutana dubbisaadhaati. Sumayyaa amboo atis waan sinjaan dhagahi. Sumayyaa tasfaayitillee qabamii fi waan munguddoo harkatti fixadha inshaallah kanaan asirran buliina obboleeyyan. Dubbiin tana aslee kiyya bakka guyyaa aladaa namitti irraa dubbii qulqulleeffadhaati isin nuu dhufa. Tunillee dubbii. Aladaa warri asirra jirtan kun hundi keessan koota hundi keessan.